Yoo harka fuuna kan jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtan hundatti sinaa ga'u. Eegaan hordoftoota keenya chaanaaliin Oromoo Saamsang maqaa isaa Oromoo Saamsang irraa gara Oromiyaa Saamitti jijjiireera. Maqaa jijjiirachuu chaanaala keenya gamanumaan isin beeksisna jechuudha. Video irraa keessatti immoo kan qabannee isin dhiyaanne akkaataa itti Twiitara itti banachuu dandeessan kan isinitti argisiisnu ta'a jechuudha. Egaa ijoolleen keenya baay'inaan yaani akkuma hawaasa Oromootu akka Facebook fayyadamnutti Twitter namni baay'een hin fayyadamu. So kanaafiyyuu baay'ina qabnutti fayyadamnee akka Twitter irrattis dhiibbaa barbaachisu gochuudhaan hawaasni keenya akka fayyadamu gochuudhaaf nutis gama keenyaan akkaataa akkaawuntii Twiiteraatti banattan isiniif qopheessuuf dirqamne jechuudha. So kanaafiyyuu hamma xumura viidiyoo keenyaatti akka nu faana turtan isin gaafanna. Akkasuma viidiyoo keenya like gochuun chaanaala Oromiyaa Saamiif immoo haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna. Duraan dursa applicationii Twiitera Play Store keessaa gabbuufattu namni Play Store keessaa applicationii buusne ne jiredhe yaadu waan ta'eefiyyuu Play Store keessaa Twitter egaa download gootanii Twitter keessan irratti cuqaasuudhaan ni bantuuni. Erga Twitter bifa kanaan isin dhufe create account gootu jechuudha. Bifa kanaan isin dhufa iddoo jalqabaa kanarratti maqaa keessan barreessitu fakkeenyaaf amma Muhammad Omar bifa kanaan gaafa maqaa keessan barreessitan mallattoo maarkiin tuni isin dhufuu qaba jechuudha. Kun hin ta'u taanaan maqaan keessan hin sirratu. Kanaafiyyuu maqaa keessan bifa sanaan sirreessitu. Iddoo lammaffaa irratti phone number keessan yookiin email addressii keessan galchitu jechuudha. Yoo email galchitan baay'ee gaariidha. Bakka kanarratti email keessan ni galchituuni. Email yookiin phone number keessanis yoo galchitan homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Markii kana akka sirrii jiru email keessan ni ilaaltuuni. Ergasii next gootu jechuudha. Iddoo next irratti cuqaastu. Iddoo next irratti jettu irratti cuqaasuun duratti xiqqoo gabbuutaniiti bakka kanatti dhiifama. Guyyaa dhaloota keessanii sirreessitu jechuudha. Guyyaa dhaloota keessanii inni sirreessituuni. November tokko agoonuuti. Ergasii iddoo next jettu irratti ni cuqaastu. Ammas next gootu jechuudha. Bifa kanaan erga isin dhufee jedhee iddoo sign up jettu kanarratti click gootu. Bakka kanarratti koodii email keessan irratti isiniif ergamu galchitu jechuudha. Koodii email keenya irratti nuuf ergamu fudhannee itti dhufne jechuudha. Email keessan bira ni deemtu baataniiti jechuudha. Jalqaba irratti bakka kanarratti isiniif ergama waan ta'eef koodii keessan bakka kanarratti isiniif ergame kana irratti cuqaastanii yoo feetan copy gootanii achitti copy paste gochuu qabdu jechuudha. Email koodii kana qabdanii bakka sanatti galchitu jechuudha. Erga koodii keessan galchitanii raawwattanii immoo next gootu. Amma passwordii galchitu bakka kanatti. Erga passwordii keessan galchitanii xumurtanii iddoo next jettu kanarratti cuqaastu jechuudha. Bifa kanaan isin dhufa jechuudha. Ergasii iddoo kanarratti yoo feetan profaayila keessan isa akkaawuntii Twiitera keenyaatiif naa ta'a jettanii yaaddan iddoo kanarratti galchitu. Yoo hin barbaanne immoo ammaaf skip for now iddoo kanarratti amma farraa duubatti deebitu jechuudha. Bifa kanaanis amma isin dhufa bakka kanarratti describe yourself jedha. Fakkeenyaaf isin waanuma isin ibsu tokko bakka kanarratti barreessitan fakkeenyaaf ani Oromummaan faaya. Next godha.
yoo barbaadan ammoo skip gochuu dandeessu jechuudha. Erga bifa kanaan isinii dhufee isin amma bakka kanarratti yoo feetan skip yoo feetan next gochuullee dandeessu jechuudha. Ergasii haala kanaan yeroo isinii dhufe iddoo noot naw jettan irratti ni cuqaastu. Kana booda afaan isin filachiisa waan ta'eef iddoo afaan barbaadan afaan dandeessan irratti mallattoo maarkii guutuu jechuudha. Sanduuqa kanarratti anammaaf afaan Ingiliffaa barbaade waan ta'eef maarkii erga guutee raawwadhe next godha jechuudha. Kana keessa waan barbaadan wana account Twitter keessanii irratti ilaaluu barbaadan yookiin ittiin hordofuu barbaadan tokko ni gootu. Fakkeenyaaf information security irratti gaafa godhu ergasii bifa kanaan xumurtanii jechuudha. Accountiin Twitter keessanii bifa kanaan isin banameera jechuudha. Bifuma argitan kanaan fakkeenyaaf kennu banameera wanta hordofuu barbaadanii fi akkasuma gaafa maxxansuu barbaadan mallattoo pilaasii kanaa fi maqaa namoota bebbeekamoo gaafa search gochuu barbaadan iddoo kanarratti search gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanarratti search gootan isiniif dhufuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf Jawar Muhammad kunoo accountii Jawar Muhammad isa duraanii sanaadha jechuudha. Bifa kanaan follow gootanii namoota barbaadan iddoo barbaadan irratti search gootanii hordofuu dandeessu jechuudha. Accountiin Twitterii keenya bifa kanaan bifa salphaadhaan banachuu dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa keenya keessatti akkaataa itti accountii Twitteraa itti banachuu dandeenyu kan isinitti argisiisna jechuudha. Viidiyoo keenya akka jaallattan abdiin qaba. Please warroonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nuti dabalama. Akkasuma viidiyoo keenyas like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana fakkaatuun hamma deebinee wal arginutti har'aaf immoo nagaan nuuf tura.